Wanna tokko jira beektaa cunnuura waan jedhamu tokko cunnuura jechuun maal jechuudha namni tokko mana qaba mana namni qabnu suni abbaan manaa jira haati manaa jirti ijoolleen ni jiru abbaan manaa silaa hojiin isaa maal ijoollee isaa tiksa haadha manaa tiksa yoo namni dhufeetti dubbate yoo namni lole yoo qeesaa namni yoo tuqe yoo itti darbe gadi ba'eetti irraa rukuta irraa deebisa irraa faccisa nama kana gochuu hin dandeenye haati manaa hin mooti ijoolleen hin ajajamtuuf ajajamuu qofa miti ijoollee biroon dhufanii isa jalatti reebanii galan ijoolleen isaa yeroo hundumaa boo'aa dhufti inni boo'aa dhufti calluma jedha malee hin dubbatu gadi ba'ee eenyutu ilma koo rukute hin jedhu eenyutu mucaa koo rukute hin jedhu maaliif rukutamte hin jedhu inni ittisu maatii isaa kun golgu irraan deebisu mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun cunnuura ishee jedhan sanidha kan maatii isaa golguu hin dandeenye kan mana isaa golguu hin dandeenye kan daangaa isaa golguu hin dandeenye kan ijoollee isaa harka isaa keessa bobaasaa jalaa fuudhanii akka fedhanitti ajjeesan ka haadha manaa isaa mana keessaa waamanii gudeedan